ورحمة الله وبركاته. كنن سلامتان أنجتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراكم أنا ما تدري تجرد تركتن جاور محمدي في أبو تايي دندا أجت ما تدري جاور محمدي في تايي دندا جاما duraan dursuudhaan akkuma beekamu qabsaa'ota lamaan kana sirri beetanjeetiin hubadda qeeqa isaa walirra geggeessuu turanillee hubade isin hundinuu gurraa qabdanjeetiin hubadda jechuudha. Irra laal namni tokko garaa dhiifamaa yoon qabaanne rakkoodha. Jaawar Muhammad ani nama eenyu caalaa beeku sigale ittiin dhiyaadha gara laafina isaa dhugaaniin beeku garuu yaada isaaniin deeggara siyaasa isaaniin morma hin mormaa jechuudha. Akkuma amma yaada doktorticha keenya nugusticha keenya kana mormu jiruttiin yaada Jaawar Muhammad illee mormuu ture jechuudha. Sigale mormuu ture jechuudha. Amma nuti yaada wal mormu jirra malee oromummaa walirraa haquu wal arrabsuu wal xiqqeessuu doktor Abiy akkana maarree akkana kana bira kunnee jirra jechuudha. Yaanni amma deemaa jiru kun nuun ta'u sigale. Yaanni amma deemaa jiru kun hin fudhatamu. Namni gartee siyaasaa akkana jijjiiramuu qabdi jechuudha. Tokkummaan nama yaamaa araaran nama yaamaa hooggantoota amma yoo Abiy arrabsite nama Abiy jaalatu jira yoo nyaataa iddoo keessaa jechuudha sigale. Jaawar Muhammad akkuma beekamu keessattuu nama itti qoosamaa ture gaafa lagannaa san keessaa arra inni garuu bahee maatii obbo Taayyee ittiin qoosane jechuudha. Dhiifama godheef siyaasaa laal waan fedhe haa godhu. Amma namoonni gadi maal jedhan keessaan dhufanii egaan an suuraa san poosti godhe siyaasaaf kana godha amaarre an sammuu Jaawar Muhammad keessaan jira. Waan inni godhuun arka malee waan inni yaadu rabbii isaatii fi isaa wal beeka malee maalittiin beeka waan inni yaadu waan inni godhu oggeen arku wanni kun eebbifamaadha. Waan dhaloonni irraa barachuu qabu dhaloonni gartee amma Jaawar irraa fakkeenya fudhachuu qaba malee akka gartee hooggantoonni badhaadhinaa wal godhan kanarraa fakkeenya godhachuu qabu. Shaytaanni edeshi mallisit dawwalee saydaan isiniin narra badooda anuuna aarsitanii jeen shaytaanni mataan isaa Shimallis fi Abiy dubbisee deede dawwalee saydaan namni gochaan anin dalayne dalagu ni jira anuu nama dhiisi shaytaanni nurra aaree jechuudha. Yaada ijaaraadha. Laalota laalaa irra guddaan waan isaan godhan na an deeggartoota Jaawar illee jeen fudhadhu waan san nama gartee akka Oromoon tokko hin taane akka gartee badhaadhinaa fi Oromollee walitti dhuftee gartee warrichi keessa jirulleen onneedhaan dubbatanii gartee edaan Oromoon nu duuba jirti Oromoon har'a taayyeef akkana taate boraanaafis akkas taati jee akka namni gartee tokkummaadhaan waliin dhageenye warra godhuu barbaaduutu taayyeerra duule malee Oromoon gartee dhugaadhaa taayyeerratti hin duulle jechuudha. Nama Jaawar deeggarullee jeen fudhadhan nama maqaa Jaawariin naggadu yeetiin fudhadha malee. Namni gartee Taayyee sirri godhan baga ilmaan isaa alatti ari'an baga suuraa doktor Abiy godhatteeti sigale akka waan Abiy jaalattuu fakkaattee sigale Taayyee arrabsiti jechuudha. Taayyee jechuun Abiy namni Abiy godhe Taayyeedha. Kana ta gartee ma duqeetiin gartee karara dhaabbattee Taayyee arrabsitu hanguma gartee yaaduu dandeessuuf garsiisu jirti malee waa takka Abiy illee wanni gootu hin jirtu jechuudha. Wanni Oromoo fayyadaa waan Jaawar Muhammad godhee jechuudha. Waan Jaawar Muhammad godhe garaa dhiifamaa qabaachuusaa mataa dhiifamaa qabaachuusaa warri dheengadda inni wajjin taa'ee Jaawar qeeqaa ture. Jaawar kishnaa godhaa ture. Jaawaritti kana godhaa ture. Arra ilmaan isaa alaggayyaasee fi jechuudha. Paartiin inni itti qabsaawaa ture. Jaawar inni irra qabsaawaa ture garuu ilmaan Taayyee ilmaan kiyyaa ilmaan Oromooti ilmaan Oromoo maraatii abbaa hiitanii akka feetan gootanii ilmaan akka fedhan godhuu hin dandeessa. Kun dhaloonni maal barataa deema? Tokkummaan keenya akkatti cimu siyaasaa keessa hijaan akka hin jirre dhaloota barsiisaa deemtaa jechuudha. Amma yoo kuma jarri godhe arra ilmaan Taayyee kararra gayyaase kana godhe Taayyeen borooggii humna harkate yoo kanuma godhe sigale
والبليسا سياسة والبليسو سياسة والبليسو أمو بيجا بليسيتي جيجو بيجا بليسيتي جيجو سيفون تلتو جيجو سياسة والبليسو خيسا باني سياسة والجين دينا خينيا بليسو خيسا سينو خينيا جاور محمدين نو أخي خي جيجو وغنتوني بدادي داغرو سياسة والبليسو نو أخي خني جيجو جالا ساني خدين قده برا الروري أونلاين الرتاية الربسو ورتايين جاري تو بيتا ورتايين جاري ورتايين بارتي برادي نفيد ورتايين إذا أمو برسيس ورتايين إذا أمو برسيس إذا أمي في الرتي ساني بر وري الر تاية الربسون ورا غنداليزمين سو سعودي سخنو ما خيسن جرو غنداليزمي جتون يون أما فكينيا غندوما ديغرو غنداليزمين نما غندخي جام غور رجرجاني واديغرن نمني غند ساني انغور راخانان خوتي غنداليزمين بوان كف نما خايو ديغرو نمني بوان اما نمني غرتي جاور فيدو نما غرتي خايو جاوريت امنيسن تي امني سديغرو نما غندوم مان ديغر نمني ابي فيدو نما خايو اذا امو خنتي امني ابي ديغرو يو خايون اذا امو سندبدي أسرع خايون إذا أمو كننجو جي خدورة دابت خانا خيسا ويجدو خانا خيسا ويجدو تيغالي خانا خيسا فيجدو مالي خاقرتي واتك أكنومتي دودو الربسو سريدا أجيسو سريدا بوكسو سريدا وان فدي غدو سري دا خجوخون دينا غرتي هو غنتو تاتي مالي فير هو غنتو تاتي متي جچو خنا بيخو قبدني سنندن سو اما دبيتي جرد ديبوراف جاور ما مجچون نمانا نتدي نيام بيخو نما غرتي يفمتي امنو سياسه جچون كنغا مي اما يسيف جيسي تنغا وري دنگدا جاوري جچ تايا ربسو توري مي مكم تات مي سياسه بيني جتنيس بر ويانه في دكتور ابي في جيتاچو اسفر جيتاچو ردر نما ولا رب سيجرا نمني ابي جيتاچو ردا چالا ابي رب سنجرا الربر ارك ولرغاتني وليا اجرني اسين الرب دنگداسن وانتاين كان درو اورومو دلغي وانتاين كان درو اورومو غدي هوند زيرو ديبفتني الرب دنگدا قامة تشنونغون نخن عمل لما كنا ولا ربسن كنا لالتني سيقولي درانو أورومو أدفع جيسيتني نما دوران تاير رتلي لالتي فكينيا تي سبا سقلي تاو خيهون دا متا رويتني ولدي بفتني يجو سيقولي متا رويتني ولدي بفتني يجو هو هم برباج سومي خنما ملينا ولي الرافت ايهو الرارك ولي الرخايتي وج بر جولين أورومو ولا ربسيتي بالي ولي رجيفني بر ولي مفتمالي ولي نبلي سنبر مي وغناتو كو خاغرتي ولا جيسن فيتي ولا الربسن نمني افاني ماتين ولا الربسيتي بر تقول اورمون بر ولا الربسيتي مالي ولي نبلي سنبر ورا والبليسن تكري قبينيا سي بليسن غرتي اولانتو ما سي بليسن تونو بر ولتي ارارمنيتي بر امنيا تفا ولي خاوجرن تناو ولت أرارمني نياتا ولا فاو أفا ولي خاو جراني بر نتمال تتوكم ما خين ينلانجي ولا الرب سوجج ولا الرب سودي انقد ولا الرب سني والكيكو دي انقد والكين دي جيتشا تقوم ما خين يمال تدانجيسي هنگنو تي سياسة رافا غانو لالي هنگنو تي سياسة رافا غاني أسر رابطي لالو دنديساي أسر رابطي لالو دنديساي يولي نافي جاور دنگا دولدرو دابچو توري arra wajji dhaabbachuu dandeenya jechuudha. Borummaa deebinee wal dura dhaabbachuu dandeenya jechuudha. Siyaasaadha. Hay siyaasaadha. Namni dheengadda waliin dhaabbachuu ture arra wal dura dhaabbachuutti hin jiru. Namni dheengadda sheer wal godhuu ture arra gartee sheerii miti walirraa baqachaa hin jiru. Kun itti aaruun qabduu jechuun siyaasa akkana qaba. Kunundi siyaasaadhaan furamaa jechuudha. Sigale saniifuu Jawaar Mohaammed jechuun nama gartee dhiifama gara dhiifama dhalu wanni inni godhetuun dhaloota fayyaddi. Beeki Jawaar Mohaammed yoo siyaasa deebine antakka
dandeettii isaatii fi siyaasa kompiitara tokkoon biyya san jijjiiruu takkaa dura haaleen beeku jechuudha. Gaafuma yaada isaa dura dhaabbadhu sanillee dura haaleen beeku jechuudha. Jawaar Mohaammed jechuun nama biyyatti dhabde malee nama inni biyya dhabee miti. Itoophiyaan sun isa dhabde malee inni Itoophiyaan dhabne jechuudha. Dhugaan siiman xiinxalaa Afrikaa keessaa haga ammaan harkamiyyoo jiraate Jawaar Mohaammed abba feete gaafadhu. Gaafa nuti Jawaar dura dhaabbannu san badhaadhina keenya kana waa sadiin lafa kaa'e. Eegale. Abiy Ahmed dursa TPLF yoo wali bu'e. Akkatti yaada dalaala kan amma ijaalaalu jiru kanatti taa'ee laalu jira gaafasa. Isin yaadatan ta'a. Yoo wayyaanee wajji wali bu'e waa sadii isa mudachuu ta'a jedhe. Sadeen takka takkaan lafa kaa'e. Tokkoffaa CNN Al Jazeera addunyaa guutuu nurraa dubbachuu ta'a jedhe. Addunyaan tun guutuun ta Itoophiyaa irraan dubbatiin jirti. Sigale. Yoo gaafa isii caccabse je Amaaraa walitti dabranii je wallahi kanuma je Amaaraa walitti waan akka inni istiraatejii baasetti kenne namni siyaasaa kun maali ajaa'ibaan si jeessa bar awliyatul siyaasiyya kana arabni juun kan Amaaraa wal sadaffarratti garuu ifiifi biyya balleeysa je kana bakka amma Itoophiyaa baalkeessi jirti madugaa dubbachuu. Namni mashunkurtii takka bitachuu dadhabuutti hin jiru. Namni waan nyaatu dhabee wal nyaachuutti hin jiru. Jaalallee fuudhuu dadhabdee rakkachuutti hin jirtu. Namni qoonqoo dhabee wal nyaachuutti hin jiru. Qaaleensi jireenya dhiyoo tana baras Magdaanos kun sigale. Kaampaaniin Magdaanos sun bargar irratti saantima wahii dabalaan qiyaamaan taatee biyya tanatti saantima wahii. Arra biyya teenyatti wanni duraan qarshii kudhan amma qarshiin kudhan nyaata siini bitti mee Itoophiyaatti. Nyaata dur qarshii 20 nyaattu arra qarshii 300 400 hin nyaattu.